السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. hordoftoota Hamza Vine akkam nagaa fayyaa arra waan addaa akkasii qabannee dhiyaannee jira jeetii yaada. ummata keenya ka Oromoo ka Suudi Arabiyaa biyya Suudi Arabiyaa keessatti argaman isaanii sagalee taana jennee dhufnee akka malee gaddee akka malee dhagaamee jira hangana caalaa dubbachuu hin danda'u. mee gama Sumayyaatiin isin dabarsa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا حمزة باين أركفوني رديبي أكسوما نجي أكبدنا بدين كبا والله نتني اللي أكسوما نتقامتي جلو ما خينا خنان أرومو سبا خينا رتي جزي وإني أكنادي نتين تولي اللي دجزي سوشيال ميديا رتي أرومو نتنيا ميك أوفتني أكنا تهاجر لكديمون نما قدسي سوى النخل سبا خينا أرى وري خينا خنو درا وري ندللين أكنو تني jiru gaarii jiraannu fedhan namni keenyallee wanni biyyaa baheef jiru saa jijjiiree akka namaa jiraannaa akka abaluuf sanfa jiraannaa jedheetuma biyyaa bahanii beetaa namni hundi jaalatee ka biyyaa bahe hin jiru rakkinuma takka takkaan nama baasaa namayyuu rakkinumaaf bahe malee ifiif jaalatee bahe waan jiru natti hin fakkaatu wallaahi akkasuma ijoollee suudii saniif sagalee ta'uun nurratti dirqama. yoo sagalee taanee fi waan goonuuf illee hin qabne waan cinaa dhaabbannuun hin qabne du'aayin illee ta'uu du'aayi goonee fi salaata shanan salaatan keessa namayyuu wallaahi du'aayin bira dhaabbadhaa sabakeetii siifis dhiiga naafis dhiiga boru seenaan si gaafata wallaahi seenaan san si gaafattu sabakeetii siraa si gaafatti fuula rabbii duratti illee irraa gaafatamu teessa namni saba ifiitiif dubbatu illee shahideedha wallaahi warra sanirraa rabbiin haa godhuun ja'a achumaan akkasumatti social media irratti nama dilan arke warra akka artistoota Jaafar Yuusufaanis akkasitti chaalenjiin kunis hedduu deemu jira uffatanii haa godhan kunis gadda keenya agarsiisuudha. namni hundi isin sagalee tahaa fi ammallee isaan tara meeqa sagalee nu tahaa yaa ummata Oromoo waan takka nu cinaan dhaabbatinaa sagalee nu tahaa mootummaa biyyaatti sagalee nu tahaa wanni nuti namarraa balleessine hanga hin jiru ja'an takkatti wallahi hedduu nama gaddisa waan ta'eef nuti kana awlillee waan godhuu dandeenyu waan jiru natti hin fakkaatu hangama xiyyaa wallahi soo numa jira nuti illee jiru gaarii isaanis jiru kateenyaa jiraachuu fedhan nuti illee jiru gaarii keessa jiraannee osoo hin taane nama nuti jiru wanni biyyaa nu baase nuti illee biyya keenya keessa jiraannee akkatti haasootti hin jirru biyya wanni nu baases nuti illee akkuma isaanii biyya jiru laallanna jennee biyyaa baane እና ኢሳን ለን ሆኖ ጅሩ በርባደነ ጃኒ ቢያባኒ ሃዳ ኸየራ hinjijira khanis abba khiyya khanis obboleessa khiyya nama haadha fi abbaan faan lola khasat iradu ani obboleeyyan faa wajji hafe obboleetiin guddoon obboleeyyan kiyya kanaan gargaarate biyya baate faa jira እና ጊዜ ከስቲ biyya bahanii khaan qabame obboleetiin amma kas jette obboleetiin biyya baate obboleen san biyya dhiiste ጊዜ isin idhamtee akkana godda'amu jirtu faa wanni ja'an hin jiru wallaahi lammiif gaachana ja'anii saba keetiifis dubbaddu arra sagalee ta'ii boru seenaan si gaafatti wallaahi akkuma gisee yaabo ani wallaahi hedduullaa osoo hin danda'u gin saba kiyyaaf nin dubbadda jeetiniif qabee jiraanillee xiqqina kiyya kanallee if tuffadhee osoo hin ta'in namnillee xiqqoo jettanii osoo hin tuffannetti wal dhageenyatu moo nama wal dhagee alaa gala jaanni beeta soo du'aayillee haa cinaa dhaabbannu amma durallee akkasti nama imagine isaaba kan qabne wallaahi osoo saba biraa arra taate illee nutinillee nutti dhagahama saba biraatu saba keenya dhiisi arra dhiigni keenya amma dura nama meeqa ta'anii mana hidhaa keessatti gubatanii irra deebi'anii ammas gisee akkanatti qaxxaamaa jiran wallaahi hedduu waan nama gaddisiisuuti duraatis rabbiin haa laaffisuuf jennee du'aayii goonee fi turree isaaniif illee irra deebi'ee gisee mootummaarraa wanni balleessin Oromoo waan jiru natti hin fakkaatu wallaahi biyya hunda keessatti gadigaloo namaa taanee jiraachuudha. amma nuti amma yeroo ammaan jirru kana keessa gadigaloo namaa taanee boodu ilmaan keenya akkam tahanii jiraatan siifillee wanni kun gaafii si haa ta'u obboleettii tiyya qaalii obboleessa kiyya qaalii wallaahi wabillahi wanni kun arra siifi arra sabni kiyya dhumeetitiin an nyaadhee an dhugee ka'ee firaasha nagiyaarra raf firaasha kiyyarra rafeetiin ka'ee gabbee dalagadhee olteebi
na isaan amma miiqaa uffatanii daabboo takka firii takkitti harka qabatanii bishaan hawalit dabarsan saniin jiraachuu jiran nuti nagayaan ka jiraachuu jiru akkamiin sagalee ta'uu fi dandamnee ilmaan Oromoo wallaahi wanni kun gizi anammoo wallaahi Oromummaa kiyyaanillee ittiin boona warra Oromummaa isaatiin itti booyu rabbiin hin godhiniiti gin ammoo Oromummaa keenya osoo ittiin boonna jennu osoo mootummaan kun akka nu cinqaa jiru ittiin bochisu jiru waan maaliif hanga wallaahi keessa gaddeemtee maaliifin Oromoo tahee jettee if gaafattu si godha anamma osoo inni if hin beekne biyyaa bahee akka kiyyatti saba kiyyallee waan ta'ellee hin beeku gin ammoo Oromummaa kiyya gisee warri keenya naa hime akkana bakka faamiliin tee bikka akka itti dhalatteellee jiru kee hunda si hime warri biyyaa maaltu biyyaa nu baasettee gisee gaafattee akkana faasii deebisan bakka mootummaan biyyaa akkana jaanii gisee si deebisan wallaahi hedduu nama gaddisiisa arraati ayyee gabromtee jiraatta boru ilmoon tee gabromtee jiraatti wallaahi wanni kun waan hin fakkaanne namayyuu jiruu gaarii feena nuti anillee jiruu gaarii ni fedha ka amma hidhaa keessa jiru kunis jiruu gaarii ni fedha wanni inni challenge kun ka godhamuuf jirulleen sagaluma ummata keenyaaf ta'udha warri challenge kana gootanillee wallaahi hedduu isin galatoonfanna warabbal wallaahi an gama kiyyaan hedduu takkanaa galatoomaan isin jaa du'aa isin godhallee warri challenge kanaanillee dubbattan amman tana waa isinirra beekellee as isin dura taa'utti hin jiru ani wallaahi waan takka beekellee kan hin taa'u jiru natti hin fakkaatu wallaaluma kiyyaan kanaaniin sabni kiyya kun akkamitti narraa nama sagalee ta'uuf dhaba ji'eetumaan as taa'a malee wallaahi wabillaahi waa bakka ani viidiyoon keenyas kanas akkanuma fakkaatan finna wallaahi karaa achi wanni haasa'unulleen hin jiru warra achi jiruufillee warri amma durallee dhayxanii achitti Saudi Arabiyaa keessatti hedduu gargaartan ijoollee san isinillee asumaan galatoomaa isiniin jecha warri cinaa dhaabbachuu jirtanillee galatoomaa isiniin jecha inna akkuma amma itti jirtan kanatti itti fufaadha qabsaan kufa qabsoon itti fufaa jette Oromoon inna duuba akka hin deebine abdii hin murru waan kana wallaahi ani gama kiyyaan akka kiyyatti Oromummaa kiyyarraa gara hin galu jeetiin jira amma wanni nu keessa guutee kana hunda nu fichisiisu jiru amma kaan wal nafxanyaa warra laa gadgaloo namaa mee maal jechuudha saba keeti boru ilmaan keetitti dhaalama wanti dhaalmee wanni nuti itti jirru kun akkuma dhaalmee ati amma baankii misaaliif abbaan kiyya yooma abaawoo turee abaawoo san keessatti ajjeefame an arrasa anilleen kun arra deebi'eetiin bikka abbaan kiyya san dhaabbatee loluu jiru san dhaabbadheetiin loluu danda'a wanni kun nurraa hinaaf waan ta'eef yaa ilmaan Oromoo wallaahi nyaachuu dhiisu an wallaahi waa isinirra beekeetiin itti abbaleen kiyya nallee wannan je'inaati nama takkarra beekee as dura dhaabbadheetiin itti beekaan kanarra beekaa hedduu meeqaa dubbate anilleen akkasumatti sagaleen ummata kiyyaaf tahaa anis viiwaa xiqqashonii qabaa yaada ja'amu nu dhaga'ameetuma malee jaalanneetiin takasirra baanee dubbachuu jirru innaa obboleen kiyya qaqqaalii wallaahi wabillaahi viidiyoo kiyyarree asirratti hin fixa chaalenjii akkatti jirtanitti itti nuufufaa isiniin jecha ammallee warri du'aa hin jira cinaa dhaabbachuu jirtan du'aa uummatee san nutti fufaa isiniin jenna sheekootii teenyallee achuma wallaahi galatoonfachaa warra sheekootiin teenyallee namni wallaahi ankama takkattillee sheekha jaanii sabummaa isaanii warra hin dinne wallaahi wabillaahi hedduu takka bika Oromummaan tun bikkatti nama gammachiistus ni qabdi gingizee sabni kee akkana dhumu kana si gaddisiisa annaa wallaahi jiru gaariin anamma jiru gaariin isaanii fawwadu waa'uma goonaa fi namayyuu bakka viidiyoo kana asuma irratti haa fixuu wallaahi nagaan naa tura ijoollee teenya akkasuma wallaahi jiruma gaarii isin hawwina du'aa isin goonaatiti sagalellee isiniif taana jeeti yaadaan hangin dubbadhe kunilleen namni biraa arkeetilleen si dubbachuuf amala nama mana hidhaa san keessa jiru meeqaatutu ka faamilii wal hin beene jira ummaatii irraa hin jiru jijjira jedhee ummaa isaa dhokotee bahee haati isaa ilaa arraa imimmaan si irraa hin qoorinii jira ka ilaa arratti imimmaan hin qoorin mee hayyee akkasii yoo du'e jaanii galanii himaniif haati maaltu itti dhaga'ama yaa wallaahi gabrummaan hedduu nurra jirti yaa rabbi kiyya namayyuu du'aa'umaan nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jecha Oromoon ni bilisoomnalleedha insha Allah gaafa takka bakka asumarratti xumuroo viidiyoo kiyya
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنگا فيديو برات ولد ديمنون نجيان نافترا.